nagaadhaan dhiifamaan haa qorsinu waltaanee sagalee keenya geessinee uummanni immoo nageenya Oromiyaa nagaa labsina nagaa labsina nagaa labsina argachuudhaaf hiriira nagaa ba'ee jira. Sagaleen keenya haa dhaga'amu. Sagaleen keenya haa dhaga'amu. Sagaleen keenya haa dhaga'amu. Biyya keenyaaf, saba keenyaaf, ummata keenyaaf, biyya keenyaaf, nagaa naa bulu. Nagaa naa bulu. Bolaan lamaan dhalaa fi haadhoo wal dhukaasaa jiran tokko haa godhu waliif aanaa tokko irratti dhalabbaa tokkooti qeebbaa tokkooti nagaa buusanii araarraa ta'u dhiifamnaa ta'u dhalabbaa tokko walajjeesaa jira dhalabbaa tokko dhiiga dhangalaasaa jira dhalabbaa tokkooti haadha Oromoo gidirsaa jira. Nagaa nuuf haa laatu dhiifamni nuuf haa ta'u biyya keenyaaf lafa galiilaaf biyya Oromiyaaf nagaa buusu. Biyyi keenya nagaa waan barbaadduuf qaamni hidhatee laga keessa jiru seeraan araaraan nagaadhaan galee biyya keenyaaf nagaan akka bu'uuf hiriira kanatti nu kakaasenu. Hiriirri kuni bu'aa qabanneetu kan nuti amannu maaliif namni gurri isaa dhaga'u qaamni gurri isaa dhaga'u alataan biyya keenya qaamni Oromoo sabni Oromoo hidhatee laga keessa socho'u hundi nagaadhaan dhufee harka isaa laadhatee mootummaatti araaramee biyya keenya maatii qe'ee keenyaaf misoomni nagaan akka buufennee hiriira kana baane. Kanaaf ammas hiriirri kuni akka biyyaatti akka aanaa keenyaatti bu'aa guddaa eegnaneet irraa arganna jechuudha irraa eegna jechuudha eegumsa guddaa qabna. Maaliif amma biyyi keenya kun biyya dachee nagaa barbaaddee sabni Oromoo nagaa barbaaddee xinnaan guddaan dubartiin dhiirri daa'imni hundumtu nagaa barbaadeera biyya kanaaf. Kanaaf qaamni hidhatee laga keessa socho'u waraanaan nageenya dheebonneerraa nageenya barbaanna. Uummanni Oromoo dargaggeessi dargaggeettiin jaarsi jaartiin abbootiin keenya harmooliin keenya kan boo'aa jiran hangalgala boo'an hanganama boo'an nageenya barbaadu waan ta'eef qaamni hidhatee laga keessa socho'u qaamni meeshaa baatee socho'u qaamni kamiyyuu walitti dhufee wal mari'atee araaramee biyya keenya kanaaf biyya albuuda qabdu kana Oromiyaa biyya akkas albuuda qabdu kana akka misoomatti deebisnu akka nageenyatti deebisnu kanatti na kakaasee jechuudha. Kana keessatti namni wal ajjeesurra waliin mari'atee taa'ee mari'atee ilmaan haadha hiyyeessaa ilmaan haadha jiraate baratu yoo nagaan jiraate qotatu yoo nagaan jiraate hojii biiroo hojjetu. Kanaaf nagaan nu barbaachiseera. Xiqqaa keenya guddaa keenya dubartoota garaatti baattu yaaddoo guddaa keessa jira. Yaa Waaqayyo yaaddoo kana nurraa qabbaneessi. Uummata keenya xiqqaa keenya guddaa keenya guddisi. Fayyaa keenyaaf laadhu Oromiyaa nagaa godhi Itoophiyaa nagaa godhi magaalaa Galiilaa nagaa godhi. Hiriira kana kan baane baay'ee nutti gammadeera. Araara nu laadhu Waaqayyo araara barbaanna. Qe'ee keenyaaf nagaa ola deemaa keenyaaf nagaa.